jabaadhaa. Yoo jabaattanii hin saalfatamtu. Oromoon waa sadii qabaachuu qaba. Jaallatamuu, saalfatamuu, yoo dhibde immoo sodaatamuu qaba. Akkuma keenya adda bilisummaa uummata Ogaadeen kan ta'e galee ture. Rakkoo isaanii mudate ageessa hin ageessu. Hidhamuun hogganoota Ogaadeen ageessa hin ageessu. Waliin hojjetaa jiru. Ce'umsa waliin geggeessaa jiru. Oromiyaa irratti maaliif falqama? Mallas bar takka siidaa Minilikii fi Haayile Sillaasee haaromsee boraafatee hin rafne. Mallas inni Oromoo nyaate. Innuu ni qusate, ni sodaate, ni saalfate. Bari rifeensa Teediroos, faashisti Teediroos, diina ilmaan Oromoo, ilmaan Walloon tuffatanii, Oromoo tuffatanii, qabeenya Oromoo guddaatti baasanii biyya Ingilizii irraa fichisiisan. Oromoon haa diigamu hundi jiru jedha isaan haaromsu. Oromoo dhaare Oromoo. Oromoon ammatti haa diigamu moo haa jiraatu akka siidaa Minilik. Mee dhugaan itti hin sodaatin. Dhiibbaan Oromoo irraa qaqqabsiisee jiraatiin ani akka Oromootti siidaa sana arguun barbaadu. Akkas isaan immoo ni haaromsu. Kanaaf eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Gobanaa Daachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'aa Oromoodha. Sitti irraan deebi'a. Hasan Ammeetiin gabaa kamisee keessatti taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoo. Garuu caasaan abaa'oo har'as taanaan hoggansa tokko jala jira. Abaa'oon tokkuma ganda tokko irratti hin qoodamne kan akka qoodamnu barbaaduu fi yeroo kanatti ajandaa nu itti jirru kana mootummaa dura dhaabbannee waan jirruuf ajandaa xixiqqootti gadi nu buusuu barbaadan ammallee mariin keenya kanaan akka mootummaa dura dhaabbatu maaliif barbaachise? Mootummaa dura kan dhaabbannu mootummaa dura dhaabbachuu maaliif barbaachise? Wanni dura dhaabbachuun kun maaliif barbaachise? Mootummaa karaa nagaatiin qabsaa'u jechuun mootummaadhaaf eebba kennuu miti. Harka rukutaa fi ba'uu miti. Tokko akka paarlaamatti dhaqanii nusuma jajuuf as jirra paartii hundeeffanne akka jedhan sanaa miti. Kaayyoo qaba. Kaayyoon qabsaa'uuf bilisummaa Oromootiif Oromiyaati. Amma Oromoon nuti qabsoofnuuf suni ajjeefamaa jira. Isi Oromoon kun Oromoon isin qabsooftaniif kamini Oromoon isin hin qabsoofneef kamini? Oromoon guutuun nuti qabsoofnuuf sun Oromoo guutuu lammiilee Oromiyaa keessa kan jiran Oromollee kan hin taane Oromoon ala kan jiran lammiilee Oromiyaa hoo jennu sirriitti hubadhu. Lammiilee Oromiyaa jechuun Oromoo Oromiyaa keessa jiru. Oromoo kan hin taane kan Oromiyaa keessa jiru. Oromoo Oromiyaan ala jiru. Kun hunduu lammiilee Oromiyaati. Lammiilee Oromiyaa nuti qabsoofnuuf sun har'a darara jala jiru. Sirna kanaan dhiitamaa jiru. Qabsoo isaaniitiin masaraa mootummaa qaamni galee deebisee isaaniitti qawwee gargalafata. Obbo Battee adda bilisummaa Oromoo jedhama malee adda bilisummaa Oromiyaa hin jedhu. Abaa'oon adda bilisummaa Oromooti ammas sababni isaa Oromoon Oromiyaan ala jiru. Sigalee Oromoon Oromiyaan ala jiru. Adda bilisummaa Oromiyaan jiru. Ammas Oromiyaan amma jirtu tanaan ala Oromoon jiru. Oromoota sana hundaaf mirga isaanii hundumaa bakka jiranitti Matakkal kan jirus Kamisee kan jiruufis waan falmannuuf adda bilisummaa Oromooti nuti. Owwaala kana qotaniiti buuldoozeriidhaan qabbannaatti dabalan lafee abbootii keenya. Qabbannaan fuudhee Awwaashitti dabale. Awwaashiin burtukaana babbareedaatu biqile. Isa nyaanne warra haraamaa taate jechuudha lafee abbaa keenya. Lafeen abbaa keenya fertilaayizerii ta'ee Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jenna. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'an kun mirga Oromooti. Eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu hiree murteeffannaa jechuun bilisummaa jechuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya wal qixxummaan jirutti, biyya nagaan jirutti, biyya wal kabajuun jirutti uummati isa kaan irraa adda ba'uu filachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf qabsoofne nagaan akka dhufu. Bilisoomuuf bare referendamiyyuu nagaadhaan karaa nagaatti ta'a taanaan referendamiin karaa nagaa murtee uummataa ta'anii ta'a taanaan bar lafti nagaa ta'uu qaba. Biyya lolaa keessatti referendamiin karaa nagaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf falmina. Akkasuma hogganni adda bilisummaa Oromoo biyya galee ture sababa mootummaa kanarraa quufa dhabeef bahee qabsoo hidhannootti makamuu danda'a. Sanaaf addi bilisummaa Oromoo ittiin gaafatamu. Humna hidhatee qaba ture addi bilisummaa Oromoo. Damee tokko waraana kana galchuu irratti rakkoo uumameen nutis hanqanneerra mootummaanis garmalee nu sardeera
Waraanni jirus wabii dhabeera. Warra galeerraa laalee mootummaa kana amanuu dadhabeera. Kanaaf isaanumti yeroo sana waan ololaa jiran turan beekta. Maal jedhaa turan? Haayidureen adda bilisummaa Oromoo waraana ajajuu hin dandeenye, galchuu hin dandeenye jedhan. Okay. Galchuu hin dandeenye. Dadhabne. Isinis immoo guyyaa 5 guyyaa 15 jettanii nu sardaa jirtu. Waraanni kun kaayyoo baheef qaba. Itti dhaqanii isa mariisisu, amansiisuu feesisa jedhamee addi bilisummaa Oromoo haayidureen dabalatee beegii dhaqanii jaalmarroo wajjin mari'atanii waan irra gaan immoo ufanii asittis marii godhanii marsaa lammataa gaafa isaan deemanii furmaata tokko irra ga'uu deeman waraanni baname. Waraanni baname kan bane mootummaa. Adda bilisummaa Oromoo yookaan waboorraa yeroo sanatti dhukaasa dhaabuun labsamee ture. Bakka gadhiisafii turan. Zan mootummaa waraana labse. Haayiduree abaa'oo naqamtirraa deebisan ugguranii. Akka achi hin geenye hojjechuu ajajoota waraanaa kana wajjin akka naasofne. Eentu cabse kan mootummaa. Mootummaa. Eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Gobanaa Daachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaafaa Oromoodha. Sitti mee irran deebi'a. Hasan Ammeetiin gabaa kamisee keessatti taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Dirree isaanii dhabnee hin qabsoofne nuyi. Shiree Indasillaasee yookaan Agawutti miti Adaawutti miti kan jagnoonni keenya dhuman. Dirree keenya irratti Baalee, gaara Baalee, gaara Arsii, gaara Walal, Tulluu Walal, Wallagga kana keessatti murna sanaa irraa ajaja fudhatu isiti. Murna sanaa wajjin araara seeraa watuun goone. Haa fakkaatuuf yoo fakkeessan hin danda'amu wanti hundaa siyaasa irraa hojjetuuf. Dallaalaa lafa Oromootu mootummaa walitti ijaarratee Oromoo ijoorsaa jira. Yeroof. Oromiyaadha dirreen lolaati. Oromiyaatu jeeqamaa jira. Oromiyaan immoo sirni federaalizimii kun turuu qaba. The minimum flow kan abaa'oon abdatee galee heera kana. Heera kanarraa kan maddeen hiree murteeffannaa isaa hanga fottoquutitti sagantaa qabu ugeessuu nan danda'a jee'uuf. Yeroo heerri kun rakkoorra galu yeroo Oromoon nu qabsoofnuuf suni rakkoo keessa galu afaan cuqqaallannee teenya. Civic organization nu hin cuqqaallatu. Kafalmannu lafa abbaa keenyaaf lafee abbaa keenyaa. Warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii jiru. Inni kun itti fufu. Abbaan fixulleen jiru yoo Oromoon hin fixate. Nuti immoo qabsoo uummata kanaa hoogganuuf jirra. Uummanni kun rakkoo keessa hoggaa galu naannoo keenya haa tasgabbeessinu waltaanee mootummaa waloo waliin hundeeffannee haa turru jechuun namuyyuu aarsuun qabu. Akka federaal naannoon Oromiyaa garuu dirree jeequmsaatiif lammiin Oromoo dararamaaf yoggaa saaxilamu teenyee hin ilaallu kana qaamni beekuu barbaadu hunduu haa beeku.